Akkanatti kan guddatu argeen beeku. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas hanga kutaa 8 qofaatti haadha kiyya bira taa'een baradheera. Kutaa 8 ergan seenee booddee garuu fedhii kiyyaan gara gaa'elatti seeneen gaa'elliin jireenya koo boriif jedhee ijaarradhe garuu akka ani yaade naaf hin taane. Abbaan koo anaa waggaa fi baatii 6 fixuun addunyaa kanarraatii na jalaa boqote. Kanani abbaa kiyyaan beeku suuraadhaan qofaam. Haadha koo waliin gaa'ilaan waggaa 4 turanii anaanis erga na godhatanii booda abbaan koo du'aan addunyaa kanarraatii yeroo darbu haati kiyya abbaan koo du'ee baatii 3tti gaa'ila lammaffaa ishee ijaarrattee ijoollee dubartootaa 2 gaa'ila ishee lammaffaaf godhatteetti. Abbaan manaan ishee inni lammataa sababa kiyyatti haadha kiyyaan hiikee gaa'ila keessa waggaa 10 erga waliin turanii booddee walirraatii adda bahanii. Ana waliin haati kiyya ijoollee dubartootaa 3 qabdi. Abbaan manaan ishee kan lammataa bakki hojii isaa fi bakki nuti jiraannu garaa waan na ta'eef yeroo hedduu torbee 2tti yookiin immoo torbeetti guyyaa tokko qofa mana bulee deebi'ee gara hojiitti deema. Haadha koo waliin jiraachuu kan dadhabanii erga hojii bakka nuti jirrutti jijjiirratee booda sanaaf immoo sababa kan ta'e anadha. Weelluunis walaloonis yeedaloonis haadha faarsaa. Waa'ee haadhaa dubbatanii fixuun gonkumaa hin danda'amu. Waa'ee haadhaas waan baay'ee jedhameera. Ani garuu haadha kiyya guddadheen of bareen amala ishee kanaan na jiraachisuu isheerra otoo akka abbaa koo duutee haadhan qabu jedheen boo'een hirmii baafadheera ta'ee baay'ee natti tola. Tarii maalii haadha keetiif du'a maaliif farristaa naan jechuu dandeessu. Dubartoota abbaa manaa qaban hedduudhaaf abbaan manaan kee dubartii gara biraa otoo fuudhee moo otoo du'ee siif wayyaa jedhamanii otoo gaafatamanii harki caalaan kan deebisan gaarummaa abbaa manaa isaanii itti fufsiisuuf laphee isaanii keessatti bara baraaf jiraachuuf abbaan manaan kiyya dubartii gara biraa fuudhu isaarraa otoo du'ee naaf wayyaa jedhanii deebisu. Kuni deebii dubartoota hedduuti. Hammeenyaaf deebii kana kennu otoo hin taane jaalalli nama sanaaf qaban gara jibbaatti otoo hin jijjiiramiin laphee isaanii keessaa bara baraaf tursuudhaafi. Anis haadha kiyyaaf akkuma abbaa koo otoo duuteetti jedheen kan hin hawwe haati kiyya haa duutuu barbaaddeen otoo hin taane akkuma namni haadha isaa faarsu galateeffatu 9 gadameessatti na baattee na nyaachistee na obaastee narraa dhiqxee na guddistee jedhee faarsuu waan hin barbaaduufi. Haa ta'uutii garuu haati kiyya ana biratti haadha galateeffatamtu miti, haadha jibbamtudha. Hammeenyi haadha kiyyaa anaaf abbaa koo irratti eegalte otoo aniin dhalatiin eegalaam. Kanammoo kan natti himan wasiilaa fi adaadota koodha. Otuu jaalallee gara biraa qabduu abbaa kootti haati kiyya kan siiqxe sababa maallaqa qabuufi inni dhuguma na jaallatti jedhee jaarsa gara maatii isheetti ergeefi gaa'ela akkamiitiinis wal fuudhanii mana tokko keessaa waliin jiraachuu eegalanii. Haa ta'uutii garuu hanga waggaa 2tti haati kiyya beektee abbaa kiyyaaf daa'ima godhachuu diddee. Innis haalota tokko waan ishee irratti arguuf yookiin daa'ima naaf ta'e yookiin immoo jireenya koo keessaa bahi jedhee haadha koo waliin walitti bu'u. Kanaan isheenis jireenya kana dhabuu koorra jettee anaan gadameessa isheetti na godhatte. Haa ta'uutii garuu ani akkuman gara haadha kiyya keessattin hafe booddee abbaan koo qabeenya maatii isaa hoogganaa waan na tureef obboloonni isaa amma ati dhalas godhachuuf waan kaateef qabeenyi jiru hunda keenyaaf hiramuu qabaa. Akka durii namni tokko qofa hoogganuun qabu jechuun maatii isaanii gaafatu. Haatiif abbaan abbaa kiyyaas tole jedhanii hunda isaaniif gahee qabeenya isaanii ni hiruufi. Dura abbaan koo kan hoogganaa ture qabeenya baay'eedha mitire, amma garuu kansaa qofa hojjechuu eegalee ni xiqqaate. Xiqqaachuu hiramuu qabeenya kanaatti hundaa ol
mataa kan dhukkubse immoo haadha koodha. Ati waggaa amma kana hojjettee bulchitee sadarkaa kanarra geessistee bakka maal obbolaan kee sirraa hiratu jechuun deemuun illee obbolaa abbaa koo waliin walitti bu'uu eegalti. Kanaan isaanis maatii gidduu wanti si galchu hin jiru, lamuu lammataa waa'ee qabeenyaaf jedhee balbala kanarra hin dhaabbatini jedhanii ishee ari'anii. Kanaan haati kiyya ani dhaladheen abbaa koo nagaa dhawwachuu meerre qabeenyi kee jechuu bahaa fi galma isaa eegdee isa rakkisuu maallaqa inni hin qabne gaafachuu fi kanneen kana fakkaatan eegalti. Kanaan ani waggaa tokkoof baatii 6 yeroon fixu qabeenyi kan jedhamu abbaan koo maatii isaarraa kan hirate duwwaatti galaa. Duwwaatti galuu qofa otoo hin taane haadha kiyya waliinis jiraachuu dadhabaa. Dhumarratti haati manaan kiyya qabeenya ergan obboloota koo firee booddee nageenya na dhowwatee obbolootan koo firoottan kooti adaraa daa'ima koo jedhee barreessuun suuqii keessatti wadaroo morma isaatiidhuun lubbuu isaa harka isaatiin dabarse. Haati koo alala baafannaaf boosseefi obbolaan abbaa koo situ obboleessa keenya lubbuu balleesse jechuun qeesanaa ishee ari'anii. Gadda abbaa manaa ishees namni hunduu xalayaa sana waan irratti bareef warra ishee dabalatee itti ka'uun harkaan abbaa manaa kee nyaattee maalimmoo gumaa nyaatta jechuun akka hin teenye ishee dhorkanii. Anaan na fudhattee gara biyya biraatti godaantee baatii 3 booddee gaa'ela godhattee haati kiyya jireenya haaraa jiraachuu eegalte. Abbaa koodhaanis otoo isa rabbi yeroodhaan narraan gaggeessine ta'ee jettee haga har'aatti haasofti. Barreeffamni abbaan kiyya barreesse hanga har'aa jireenya isheetti nagaa waan dhawwateef sanammoo haati koo aarii abbaa koo anarratti baafatti. Of baree kaaseen hangan kutaa 8ffaa xumuruuttis haati kiyya maallaqa isheetiin dabtara kobbee yuunifoormii uffata naaf bittee hin beektu. Obboloota abbaa kootu waggaa waggaadhaan bitee manatti naaf fidee dhufa. Darbee immoo abbaa manaa isheetu anaaf bita. Haati koo of bareen kanan ishee beeku ijoollee ishee lamaan quxisuu eegoo kootiin yeroo na reebsistu haadha kiyya akka taatellee hangan shakkutti yeroo isheen obboloota koorraa adda na baastudha. Ganama mana barnootaa deemama taanaan barii sa'a 10tti ka'i dhagaarra rafi naan jechuun na kaastee hojii mana keessaa hunda hojjedheen mana qulqulleesseen ciree fi laaqana hojjedheen waa hunda yoon fixe malee gara mana barnootaatti nan ergitu. Tarii hojii fixeen hirribaa kaateetti taanaan mana barumsaatti nan ergitu. Hojii gara biraa naaf kenniti. Kanaan barnoota kutaa 8 otoon dhiisuu otoon baradhuu otoon kufuu otoon darbuu waggaa 14 keessatti kutaa 8ffaan gahe jechuun umrii koo waggaa 21 kutaa 8ffaan baradha. Haati kiyya nyaata ijoollee ishee lamaan waliin nyaatti. Ani immoo isa isaan irraa naaf hambisan eeggadheen gorduuba kushinaatti nyaadha. Guyyaa hedduu hanga jedhamuu danda'utti yoo isaan nyaata irratti nan bisne ta'e ani irbaatan argadhu. Kanaaf akka hin duune akka hin jiraanneef gaafa fuulli ishee ana bira hin jirre mana haadha kootii dhokadheen hateen nyaadha. Tarii akka tasaa yoo natti dhufte buddeen gogaatu afaan koo keessa jira yoo ta'e liqimseen hudheellee na ajjeesuu kan danda'u daqiiqaa muraasaaf lubbuun bahuuf otoo nattaasoftuu kana nate dhoksuuf jecha diraamaa ani mana keessatti haadha koo biratti hin hojjenne hin qabu. Buddeenan tolchaa jira yoo ta'e tolcheellee waan naaf hin kennineef akkuman tolcheen immoo waan dhuftee lakkaawwatuuf yoon beeleef jedheen buddeena baaseen mana keessa bakka tokko dhoksadha. Reebamuu kabalamuu qonxoxamuu ishee fi obboloota kootiin dararaan irra gahu yoon dubbadhe jechi na hanqata. Qaamaanis bifaanis obboloota koo waliin qixxee miti. Nama mana keenya dhufettis akka baadiyyaadhaa na fidatteetti malee akka dhalasheetti yeroo isheen mucaa koodha naan jettu dhagaheen hin beeku. Gabaabumatti hiikti haadha jedhu anaaf faallaadha. Harka haadha buddeenaan yookiin immoo mana namaa galeen otoon guddadheera ta'ee hamma kanaa miti
walakkaa kanaayyuu garaanatti hin jabaatanii. Yoo xiqqaate mana ormaa hedduudha haa baay'atus haa xiqqaatus haa quufus haa dhiisus nyaadheen nan bulaa. Hanga kanan mana ishee keessatti hojjedhu keessaa guyyaa tokko kuni tole naan jettee hin beektu. Kanaan halkaniif guyyaa otoo walitti bu'uu haati kiyya maaliif na jibbite otoo hin jedhuu kutaa 8ffaa yeroon ga'u dargaggeessi baay'ee na jaallatu tokko sin fuudhaa jedhee na gaafate. Jireenya mana haadha koorra heerumni boqonnaa guddaadha mitiiree afaan koo jalayyuu hin deebisne. Jaarsa ergatee jaalalleen kiyya kuni na fuudhee gaa'ilan dhaabbadhee baay'ees natti tolee bifan godhee naman ta'ee. Haa ta'uutii garuu magaaluma haati kiyya jirtu keessatti gaa'ila waan hin dhaabbadheef haati kiyya haadha fakkaattee mana koo dhuftee abbaa manaa koo waliin walitti na buusuu eegaltee. Hundumtuu jecha haadha jedhuuf kabaja ulfina qaba mitiiree. Abbaa manaa kiyya biratti jaalallee kee abaluu waliin erga heerumtee dubbistee beektamoo anaanoo akkana naan jedhaa otuun ani baay'ee jaalladhu intala keessan kennitanii mitii jedhee na komataa jettee haasofti. Abbaan manaan koo abalummoo eenyu jedhee yeroo na gaafatu nama ani hin beekne ittiin siqne waan na ta'eef lakkii haati kiyya qoosaaf akkana jettee haasoftee jedheen yeroon itti dubbadhu haati koo maalani ijoolleedha moo kan sitti qoosu jechuun abbaa manaa koo waliin walitti na buusti. Gaa'illiin jalqaba dhaabadhe baatii 4 qofa na waliin ture. Sababa haadha kiyyaatti walirraatii adda baanee kanaan gara mana isheetti deebi'een akka durii gadi jedheen ishee dhaarreebamaa obboloota kootiin tuffatamaa halkaniif guyyaa hojjechuutti hin fufee. Gaa'ila kiyya jalqabaa hiikeen waggaa tokko booddee ammas gaa'ila gara biraan dhaabadhe. Inni kun immoo qabeenyallee ni qaba. Waa'ee koo seenaa jireenya koo ittaasee jennaan na jaallate. Bakka hojiis qaba. Nama qabu hunduu ni jaallata mitiiree. Haati kiyya anaaf yeroon gaa'ila kiyya dhaabadhu nama biraa taate. Dur maqaa dhala isheetiin na waamtee kan hin beekne intalli kiyya bakka gaariitti naaf heerumte jechuun na jajuu na ukkubsuu fi kanneen kana fakkaatan eegalte. Anis haati kiyya ni jijjiiramte jedheen haadha naaf taate jedheen galateeffachuun hin eegalee. Rabbi na gargaarees gaa'elli kuni naaf ta'eera jedheen daa'imas garaa kootti godhadhe. Haati kiyyas yeroo yeroodhaan dhufuun hojii mana keessaa naaf hojjechuun na gargaaruun na kunuunsuu eegalte. Barri kun anaaf bara haaraa natti ta'e. Jireenya koo keessatti yeroo gammachuu akkasii haati kiyya anaaf ajajamtee gugguuftee mana keessa hojjettu argeen hin beeku. Haa ta'u garuu maalaa godhu nagaadhaan daheen sireerra yeroo hin ciisu meeshaa mana kiyya keessaa yaasuun obboloonni koo mana hojii abbaa manaa koo deemuun maallaqa meeshaa hatuun abbaan manaan koo lamuu lammataa obboloonni keessaa ta'u haati kee mana kana akka hin geenye jechuun akeekkachiisa natti kenne. Anis waan ta'e waan hin beekuuf lammata mana koon dhufiinaan jedhe. Kanaan ani sireerra hin jira mitiiree. Hammeenyi haadha koo hamaadha waan na ta'eef abbaa manaa koof guyyaa guyyaadhaan laaqanni bakka hojiitti akka deemuu fi waan beektuuf otoon ani guyyaa kana laaqana ergiifiin haati kiyya laaqana hojjetee summiitti dabaltee qodaa yookiin immoo meeshaa mana keessaa ani itti fayyadamuun ofii manatti guurratteetti waan na ta'eef akka ani ergetti taasisuun laaqana jettee abbaa manaa koof ergiti. Amantaan keenyallee ortodoksii waan na ta'eef guyyaan guyyaa jimaataadha soomana qaba. Laaqana sa'a 5:45tti ergamee fi abbaan manaan kiyya sa'a 6 yeroo ta'u nyaatee sa'a 6 walakkaatti immoo bakkuma nyaatetti kufee afaaniin kobba yeroo yaasuu jalqabu namoonni meeshaa bitachuu dhufan arganii suuqii cufanii abbaa manaa koo gara mana yaalaatti erganii. Kanaan daa'ima koo gaheen guyyaa 40 otoo hin guutiin abbaa manaa ishee summii nyaachistee ajjeestee oolte jedhamuun narratti odeeffamee abbaan manaan koo yerosuma manaan ari'ee. Booddee irratti dhugaa kiyya barus haa ta'uutii garuu
sittin deebi'u jedhee na didee kanaan gaa'elli kiyya lammaffaas adda bahame. Silaas bakka deemu hin qabu mitiiree si'a kanammoo daa'ima kiyya qabadheen haadha kiyya bira dhaqee anoo haa ta'u nan beelaa nan dheebodhaa haati kiyya daa'ima koofis hin gadditu diqaalaa kee jechuun yeroo hundaa na arrabsiti nageenya naaf hin kennitu. Yeroon ani lammaffaa heerumee hiiku ijoolleen ishee kutaa 10tti barnoota xumuranii kolleejjii irraa eebbifamanii gaa'ilas dhaabbatanii gaa'ela lammaffaa boodee gaa'ela sadaffaa kanan dhaabe waggaa 3 booddeedha. Ijoolleen ishees heerumanii anaaf ishee daa'ima koo manatti hafnee jechuudha. Abbaan manaan kiyya sadaffaa fuudhee ijoollee 2 horatee haa ta'uutii garuu haadha manaasaa waliin walii galuu dadhabee adda kan baheedha. Anis gaa'ela sadaffaa kana dhaabbadheen nagaadhaan jiraachuun jalqabe. Haa ta'uutii garuu maalaa godhu abbaan manaan kiyya sadaffaa kun immoo argaama kiyya na jibbee narraa galagalee rafaa maallaqas naaf kennuu didee akka yoo beelofte ofiiyyuu manaa baatii na godhee homaas natti kennuu didee haadha kiyya waliinis baay'ee walitti dhiyaatu. Kanaati kiyya ana dhala isheef hin taane situ haadha keef hin ta'uu jedhee as deebi'ee na mormaa. Dhukkubbii ijoollummaa kootii kaasee na tuttuqu dhufee na tuttuqaa. Dhumarratti waan inni naan jedhee narraa adda bahee dubbachuunuu nama qaanessaa. Kanaan haa ta'u jedheenanis maalin godha jedheen si'a sadaffaaf gara mana haadha kootti hin deebi'ee. Kana dura hojii mana keessaa waan hin hojjedhuufiif yeroon gaa'ela kiyya hiikeen gara manaatti deebi'u homaa tokkoyyuu natti hin dubbattu. Bara kana garuu mucaa waggaa 8 kan taatu baadiyyaadhaa waan fidateef akka barbaadan gaa'ela diiganii mana hin qaba jedhanii deebi'uun hin jiru naan jechuun na didee si'a kana lafa lixuun dhabee. Obboloota kootti haati kiyya na ariitee jedheen yeroo mana isaanii deemu gaa'ela kee diigdee gaa'ela keenyas diiguu dhuftee jedhanii na ari'anii. Kanaan naannoo baatii 2 ollaa keenya kan taate abbaa kiyya kan beektu abbaan manaan ishee immoo abbaa kiyya waliin hiriyaa kan turan dhageessee koottu na waliin jiraadhu jettee mana isheetti na galchite. Hanga baatii 2ttis hin danda'amneefi malee hojiillee naaf barbaadu yaalaniiru. Kana keessootu hin jiruuti obboloonni abbaa koo akka haati kiyya manaatiin ariite kan dhagahanii magaala jiraniitii nama 7 ta'anii intalli keenyi eessa jirti jechuun balbala haadha kootti rukuchuun gaafatanii. Kanaan haati kiyyas bakka hin jiru yeroo itti himtu dhufanii waan qabdu qabadhu jechuun dubartii baatii 2f of biratti na qabatte galateeffatanii qarshii 500s kennuufiin anaa fi daa'ima koo na fudhatanii galanii. Kanaan isaan bira akkoo adaadaa eessuma otoo hin jedhu na gammachiisanii kanaan booddee nuti sii jirra akka haadhaa hamma haadhaa siif ga'uu dadhabnullee akka eessumaa akka adaadaa akka akkoo siif taana naan jedhanii maallaqas naaf kennanii manas qofaatti naaf kireessanii jireenya kiyya eegalee. Baatii 4 mucaa kiyya faana jireenya ajaa'ibaa ergan jiraadhee booda yoo feete biyyaan baallee deemuu dandeessa naan jedhanii kan dura naaf kennan irratti maallaqa guddaa yeroo naaf kennan anis Prosesii jalqabeen daa'ima koo akkoo kootti kennadheen imala koo gara biyya ambaatti taasiseen har'a jiraachaan jira. Hammeenya guddinaa akka kanaa haadharraa maddu ani dhaga'e hin beeku. Har'a ergan biyya ambaa deemee waggaa 4 fixeera. Haati kiyya na deesse rakkachaa otoo hin taane waan nyaattuuf dhugdu dhabdee ijoolleen ishee lamaan illee jibbuun asiif achi raafamaa jirti. Abbaan manaan ishee lammataa yeroon waliin jiraachuu jalqabetti maaliif mucaa akkana gootaan isheen immoo maal si galcheen walitti bu'uun ati dhala koofuun taati jechuun isheerraa adda bahee hanga isaan heerumanii bahanitti miindaa sarraa kutaafii ture. Erga isaan mana isheetii bahanii innis miindaa kutuu dhaabee ijoollee ishee waliinis walitti buute har'a rakkina ajaa'ibaa keessa jirti. Faallaasaa anaan immoo rabbi na gargaaree humna kootiin jabaadheen hojjetadhee jiraachaan jira. Bilbila kiyya bakka isheeniitii argatte hin beeku. Guyyaa tokko naaf bilbiltee ana haadha keedha naaf bilbili jettee deebistee cufattee anis dabaree koo haadha qaba jedheen si waliin haasa'uu koorra haati kiyya duuteetti yoon jedhe boqonnaan qabaa fayyaa kee miti du'aa keelleen barbaadu jedheen bilbila koo cufadhee haati gaariin akkuma jirtu ilaa kunoo haati akka kiyyaas ni jirti. Haadha gaarii warri qabdu
barbaaddan haadha keessan Rabbi fayyaaf nagaa isiniif haa godhu. Namni akka koommoo haadha gaarii hin qabne Rabbi qalbii itti deebisuufiin dhaamsa kiyyaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yoo shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf ergite isiniif qoodeen ka'a. Akka isin irraa barattaniif waa ta'e waan jiru akka irraa hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya yaada isinitti dhagahame komentii jalatti barreessaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe illee kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Like, share fi subscribe gochuun qophii kana jajjabeessaa jecha namoonni xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa keessan ergachuu barbaadan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 6564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture hani gammachiista shoomeedha. Seenaa barsiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii, oolmaa gaarii.